Sirba jaalalatti ture kan baaste. Jaalala gara fuulduraatti na qabuuf jira warabbi. Anuma irraa kan taane. Naa ergeettani xiqqoo irraa isinii jedha geerarsaa jedhamne. Rambuusa kabire. Buusa of course. Finfinneen dhufeen jedhu akkamittanaan Finfinnee afaa. Dhugaatu na naambisnee naannu faqee warra abbaa gadaa. Finfinnee yaa biyya hayyuu biyya goototaa. Isa gaafa caalan koo yaadadhu seenaan maaliif dhokataa. Maaloo. Baay'ee bareeda. Areegaa maqaalidhaa sitti kaffallee kaan hin deebine. Eebbisaa galaafattee daadhii koos dabalattee haa caaluu galaafattee gootonni Oromoo maal balleessarree. Wali suuraan gadda barraanii warqee buuf jira karaanii si obsuu hin danda'u qallootoo kottuu ta'oon alaalii. Harkanii guyyaa si yaadaan ganatti ammaate si waliin na imalchiisa halkanaaf juudhaan na kaase. Amborraan bariiteka jaalurraan bariiteka meetaarraan bariiteka. Magaalee miyaa kiyyaa kookoo olmaa namiiteka kookoo olmaa namiiteka. Shaagarruu bayaa wurri shaagarruu bayaa wurri shaagarruu bayaa wurri. Simboo koona kennabe fuudhee soo kebaaburri fuudhee soo kebaaburri. Raganni kana akkam? Meemii raganni kana. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin keenya Bridge Art keessummoota garaagaraa istiidiyootti affeerree isin biraan gahaa jirru ammas itti fufee har'a immoo keessummoota biraatiin deebinee wal agarreerraa keessummoonni keenyaarraa kan gamanaan jiru tokkummaa jedhama karanaan immoo Biraanuudha. Biraanuun illee kanaan dura istiidiyoo keenya dhufee daawwateera akka haaratti fuula haaraan har'a isa baga nagaan dhuftan eenyu asii jalqabamoo asii? Carraa kenni Qidiste. Tole keessummaan kun biratti argamu mee walaa barruuti maqaa keetirraa jalqabitti daawwattoota wal barre. Hayyee isinillee baga nagaan nu eegdanii sagantaa akkasii kanarrattis immoo nu affeeruun keessan inumaayyuu bayeessaa nutti toleera. Ani egaa maqaan kiyyaa tokkummaa weellisaa Tokkummaa Kumaalaan jedhama. Ani egaa hojii aartii keessan jira. Tokkummaan eessa dhalattee karaa mirraa dhuftee amma yeroo dhuftee gara bahaatiin immoo gara dhihaatiin immoo ka'umsi keessa ture. Ka'umsi kiyya egaa Oromiyaadha. Bakki inni dhufes Oromiyaadhuma. Amma bakka hin jirus immoo Oromiyaadhuma keessa. Iddoon addaa iddoon itti dhalattee guddatte. Kan inni dhaladheetti guddadhe godina Shawaa Lixaa Aanaa Ilfataa. Magaalaa bakkee ganda duwwaa tokko keessa. Ilfataa. Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa godina Shawaa Lixaa. Karaa Amboo jechuudha. Amboon. Ayyee. Amboorree. Achitti dhalattee guddatte. Kan inni dhaladhe magaalaa bakkee ganda duwwaa tokko keessatti. Akkasii achumatti dhaladhee guddadhe. Egaa walitti deebina amma immoo gara bireetti deebina. Bireenis akkasuma istiidiyoo keenya beekullee Qidiste daawwattoota waliin kallattii biraatiin hojii biraatiin wal bareera garuu mooroo far'ammoo waa'ee muuziqaa irratti haasofna waan ta'eef keessummoonni keenya har'a nu gidduutti argaman lachuu gama muuziqaa irra jiru. Bireenoo. Hayyee isinillee asitti nu affeeruu keessanii guddaa galatoomaadha. Anis maqaan koo weellisaa Biraanuu Bultoon jedhama. Kan guddadhee godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobitti. Warra Ambootiin nu marsi. Warra Amboo kana. Achi ture akkasuma kan fedhiin kiyya fedhii aartiidha. Fedhii aartiin immoo guyyaa irraa immoo walitti nu qabee nu agarsiise. Tokkummaa illee akkuma beekamu hiriyaa kooti walumaan hojii aartii dalagaa jirra. Ijoollee safara tokkootis. Ijoollee biyya tokkootis. Ijoollee biyya tokkoo. Gaafa rakkoos gaafa gaddaa gaafa gammachuu illee walumaan hirmaanna.
Artiist gaa ammas akka hojii kanaan dura gadhiistaniin alatti karaa fuulduraatti illee kan itti dhufaa jirtan akka waliin hojjechaa jirtan odeeffanneerra isatti deebinee ni haasofna. Mee gara tokkummaattan deebi'a. Tokkummaa egaa maqaan Amboo kuni tokkummaa bilisummaa maaliin kun hin dhabamu. Maqaa Oromooti. Maqaa Oromooti. Gara Ambootti immoo ispeeshaalii beekamaadha. Jechuufani tokkummaan yeroo kamii kaasee gara sirbaa dhufte yookaan immoo akkamitti gara sirbaa dhufte? Egaa galatooma asirratti ani ijoollummaa kiyyarraa qabee aartii nan jaalla. Yommuu daboo fi wantoota garaagaraa warreen mana sargii kana jala deemuun waan tokko nan yaalan ture. San irraan ka'ee aartiidhaaf namachaatuma ture. Yaa'u haalli keessa jirrus mijachuu baatu. Aartiitti seenuun dura waa'ee aartii hubachuun barbaachisaadha. Saniif jedheeni xiqqoo ani garaan aartiitti na keessa jira garuu gara aartiitti kanan seene dhiyeenyumaa 2012 yommuu sanatti mana amala sirreessaan ture. Namsiisaa Amaaruu yommuu Aceen wareegame sanatti waa'uma wareegama Aceetiin wal qabateeti kanan mana sirreessaa seene. Inumaa gaa manni sirreessaa si qaraa aartiitti akkanii hojii aartii akkan hojjedhu gadi fageenyaan mana sirreessaa gaafa teessu hojiin biraan jiru waa dubbisuu kitaabolee garaagaraa dubbisuun alatti hojiin biraan jiru. Inumaan babarreessan ture achi keessa taa'ee hojii biraa waan hin qabneef duras quuqamaa aartii kana xiqqoo keessa kiyya waan jiruuf hojii sana eegalee ergan eegalee booddee hojii sana achi bahee gara istiidiyoo geesse. Kana maddi ka'umsa kiyyaa irruma caalayyuu mana amala sirreessaa ture akkan aartiitti galu kan na taasise jechuudha. Samoona du'uu kan boqachuu lubbuun darbuu Hacaaluu isaanii wal qabateeti kan mana sirreessaatti seente. Jechuun namoonni baay'een yeroo san kanaa wal qabate sirriidha gara mana hidhaatti kan akka darbataman warroota gameeyyii siyaasaallee dabalatee yeroon sun kana ture. Baay'ee turte ati mana sana keessa. Mana amala sirreessaa keessa kanan waajjira poolisii tureen alatti mana amala sirreessaa akkas naannoo ji'a 8 ol tureera. Sana achi baatee sirba baaste? Egaa achi bahee sirba kana hojjedhee achi gaafa istiidiyoo geesseen ture. Istiidiyoo geesseen odoon hojjechaa jiru deebi'ee bara 2015 gara jalqabaa sirbi kiyya weelloon kiyya odoo istiidiyoo jiru. Ammas gara amala sirreessaatti deebi'ee. Akka carraa ta'e immoo mucaan ani weelluu biratti hojjedhu akka carraa ta'e innis immoo na qaqqabee achumatti dhufee istiidiyoon isaallee jala ugguramee jechuudha. Saniif ture. Sababa sirba keetiitiin jala uggurame moo? Laa jechuun. Sababa biraatiin. Waan hojii biraa wal fakkaataa hojjetaa jira. Achi ergasii gadhiisteere. Achi bahin immoo yeroo darbe san keessa natti hafuun qabu hojiin kuni yaa'u baay'ee irraa qoqqorameera baay'ee irraa hidhameera. Dhiisuun qabu heddeetumaan achi bahee qilleensa irraa oolchee uummata kiyya biraan ga'een jira jechuudha. Walaloos immoo achitti barreessaa turte. Walaloo kee jalqabaa achuma barreessite? Duras qaban ture garuu kanan dura qabu dhiiseen kanan achitti barreessee fi walaloo fi yeedaloo kan achiin fudhee bahee uummata biraan ga'e. Walaloonis yeedaloonis keetuma jechuudha. Sirbuudhaan alatti illee dandeettii walaleessuu fi yeedaleessuu qabda jechuudha. Nan qaba amma tokko. Qiddisti na of kolchi poointii kana osoo nu walaan gatiin akkuma ta'u ta'ee achiinis asiinis sirbisaa milkaa'ee fi 2015 egaa mana hidhaatii bahee deebi'ee 2015 hidhamee osoo hojjetaa jiru egaa achi bahee immoo gadhiise. Sirbicha dhaga'uuf fanaanii xiqqoo muddan. Gulaana daawwattoota keenyaaf YouTube irraa buusnee irraa kunnee kan agarsiisnu ta'a. Ammaaf garuu nee xiqqoo ishirraa nu jedhe. Sirba jaalalatti ture kan baaste. Jaalala gara fuulduraatti na qabuuf jira warabbee. Anuma irraa kan taane. Naa ergeettanii xiqqoo irraa isinii jedha geerarsa. Rambusa kabire. Buusi of course. Finfinneen dhufeen jedhu akkamittanaan finfinnee afaa
dhugaatuun anaan bisnee naannu faqee waan rabbaa gadaa. Finfinnee yaa Finfinnee yaa biyya hayyuu biyya goototaa. Isa gaafa caalan koo yaadadhu seenaan maaliif dhookataa. Isa gaafa aanolee yaadadhu seenaan maaliif dhookataa. Aarsaa sitti kaffallee siif neqee waan rabbaa gadaa. Wareegaa maqaalidhaa sitti kaffallee kaan hin deebine. Eebbisaa galaafattee daadhii koos dabalattee. Haacaaluu galaafattee gootonni Oromoo maal balleessamee. Haacee kiyya yaacee jabaal maa hundeessadha. Yaartuun si galaafattee maal godhu silaa laafa dukkana. Guyyaa loolan beekanii baar dukkaana deemuu akkaattu. Naatii gammadaa dhabnee maaloo yaalammii naaf yaafattu. Aarsadee waliin bunaa Finfinnee gubbaarraan gaddaa barree. Gaalaataa kee yaa Rabbii kan namaa fee nu walaa garree maaloo. Baay'ee bareeda. Qaddis maal yaadadhe? Akka sagalee kanaan wal fakkaatu mucaan salaalee tokkos waanuma qabsooti wal fakkaate. Egaa Oromoon iddoo garaagaraatti qabsoolee garaagaraa gaggeessaa ture. Still ammas gaggeessaa jira kallattii biraatiinis ta'u. Egaa jechuun yeroo tokko tokko aartiin quuqama kee ittiin agarsiifachuuf yookaan immoo wanta si keessa jiru ittiin baasuuf kanaaf baga nagaan dhufte waan hundaafuyyuu nuti gulana immoo achirra gulana daawwattoota keenyaaf editarri keenyaaf kaameraamaaniin keenya boggaalan mooroof kana wajjin wal qabsiisee akka dhiyeessu waa abdiin qaba. Garanatti deebina ammoo amma deebinee si wal agarra. Biree xiqqoo akkana isuma dhaggeeffachaa sirba isaa dhaggeeffadhee naan bakka baay'ee yaadan deeman ture amma deebi'ee dhufeera. Inni gara bireetti deebina. Egaa asuma akkana goonetti taphanna. Jalqabna weellistoota lama gidduutti waan argamnuuf lamaaniifuu madaala wal fakkaataa kennuun dirqama waan ta'eef mee biree gara keetitti deebina. Ati yoo carraa kamiin mee gara weellisaa ta'uu dhufte? Hayyee ani hojii aartiin jaaladha. Jalqaba maatii koo bira hoggaan jiru. Asuma Finfinnee dhufni sirbuun jaaladha. Daboota namaas nan deemaa bakka jigeen jiruutti na sirbaa. Sagaleen kiyya bareeda gosa dhugaa xiqqaa ta'e biyyatti. Amma garuu egaa Finfinnee gaarii xiqqoo ishee sagaleen kiyya kunis natti jijjiirame. Yaa ta'u ta'u onneen jiraannan sagaleen maal ta'e? Maaliin furdate? Qomatee illee naan dabale. Kan akka hundaa. Maarree inni waan gaarii. Biyyatti baay'ee sirba dhugaa. Cidhas nan deema. Bakka cidhaatti illee sirbee namni baqa sagalee kiyya jaalata baay'ee. Atumti nu sirbu nu hin jedhu. Xiqqaa ta'e tanaan sirbumaa jecha sargiin deema sargi namaa cidha. Farda yaabadhee waan deemu faana fardaa na qabu. Ta'ummaa mana yaamu waan ta'eef. Yeroo san keessa qarshii birrii lama kaffalu. Yeroo cidhaatti. Warra sirba baasuuf hin kaffalu. Bakka cidhaa deematti kan kaffalamu jira. Isa kana warra mana yaamu na kaffala. Birrii qabu kaawwatti kaa. Maatii jala badan deema waan ta'eef. Isarraa ka'ee sirba nan jaaladha. Akka tasaa reediyoo tokko kan qaba biyyatti. Faadariin na bitee. Kaasittiin immoo jira gosi biroo ama gara magaalaa jalduutti deemee abbaan koo achi bitee birrii jaan jira kan birrii 10 jira gosa lamatu jira. Isa naa bitanii tanan isa gubbaatti sagalee kiyya sirba namaa. Himas tirbaa gar tokko jaan himan guuta kaasitti san. Ulullee na fuufaa angaraa tokkichaa ulullee angara tokkichaa immoo sagalee mata kiyya guute achi keessa. Achi booda ati sirba naan jedhani faadariin. Aku itu serba bawa suran dah, tapi ini orang jelas betul kasih aci makanya segera usia apa? Imbeku, wah, namanya cikgu serba? Kasih tiga serba. Namu tahu nanti pak. Aku itu cikgu serba anda nanti mani, ada yang saya untuk nurun agalte, serba lalu magala jalan dudem. Baria kisah jera garu, anak metaru itu, nama magala jalan dudem nanti, TV lala kisah serba nama. Malu pak kau boleh anjur agar dempenu, tekan argu. Anak mana gara arti yang galai, yang jadi hara. Ijumanar gulen bayi fayin kapan nama arti.
Akkatasaa hiriyyoon biyyatti sirbu awwisoolee mana barumsaatti nama hojjedha. Shubbisa fa'aa shubbisa. Isarraa ka'ee gara magaalaa Finfinnee bara 2000 keessa dhufee. Akka dhufee magaalaa Finfinnee galee weellisaa Tsaggaayee Dandanaa wal agarree nafsee isaa Maaru Daadii Gallaanis wal agarree isaa wajjiniin siquu yemmaree waa'ee aartii isaa sama danda'anitti himanii achii booda aartii fakkeenya isaa irraa fudhee bara 2005 istiidiyoo seene sirba lama hojjedheen ture yaadii godhanii bara 2005 sirba lama hojjedhee achii booda turee tan immoo deebi'ee tokko mudannoo jidduutti waan mudateef yeroo dhiyoo keessa immoo adeemsa keessa sirba tokko immoo dabalee shankooree hojjedhee Shankooree. ammas immoo sirboota baay'ee hojjechaa jira warabbi jedhee Okay. gara aartii gaarii Sirbi dura qilleensa irra oole yookaan amma nuti birra jiru kun anillee argeera garuu mee sirba kee isa duraa natti fakkaata kan audio visualidhaan hojjetan. Shankooreen sirba sadaffaati. Sadaffaadha. Sadaffaadha dura adiyoo jedheen ture bara 2005 keessa. Audio isaa hojjettee turte. Ture naannoo waggaa 11 akkas ta'a. Maal ture iyyuu sirbi audio isaa gadhiifamee sirba jaalaati. Finfinnee galuu fani kophaa ko jallu tangala. Ati nagatti ashagee ko nyiita nafaadha. jennu waliin. Inni dandeenya maare. Gadi jala qabdu. Mee Finfinnee galuu fani kophaa ko jallu tangala. Finfinnee galuu fani kophaa ko jallu tangala. Ati nagatti ashagee to nyiita nafaa. Finfinnee galuu fani kophaa ko karachaa malleen kaate. Finfinnee galuu fani kophaa koo. Hoolota gubbaan gadda barraanii. Finfinnee galuu fani kophaa koo. Ana garaatu na hammaate. Finfinnee galuu fani kophaa koo. Intala biyya sana garraanii. Finfinnee galuu fani kophaa koo jallu tangala. Ati nagatte ashageetoo eenyuta nafa. Daftee dhuftaa yaadammeetoo amboo gubbaarra tasieega. Maaliif deena irraa fagaata ani si malee eenyuun beekaa jira sochii. Dhuguma sirba jaalalaati. Akkam si laaffisee gara. Anaan akkanatti na laaffisee shamarran hedduu. Sirba kana namoonni baay'een hin beekanii qaanate. Akka irraa kiliipidha hojjette. Kiliipi kee argee namni si beeka malee akkaanatee hin beekan. Sirba kana garuu oduu kiliipidhaan diraamaataayiz godhee osoo hojjete. Akka jiramiti ijoolleen tokko yeroo dhiyoo kana kan dhufan sirba kanaa kun bara kana diraamaataayiz ta'ee waan akka kofalchiisuun viidiyoo isaa yoo hojjette mooroof immoo lubbuu horata. Anu viidiyoo icha imaajin gochaan ture. Kachamaallee hin jira. Bareenni amboo sun jirti. Akkamiin akka namni sammuu isaa keessatti imaajin godhu iyyuu yaade. Sanuu Finfinnee galuuf. Finfinnee galuuf ilaala. Burraayyurra. Eebbaas marratti naaf kolchiiti. Gaafa jalqaba dubbatu maalan dhagee gumiileen aartii mana barumsaa keessatti hirmaachaan ture naan jetteerta. Mee kanarratti xiqqoo dubbannuti. Gumaachi gumiileen aartii mana barumsaa keessatti namoota baay'eedhaaf bu'uura ta'an ka'umsa namoota baay'eeti. Artistii jaallatamaa Yoosan Geetaahuunis yoo ilaalte yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gumiilee Gaadaasaa'oo keessatti hojjechaa ture. Akkasuma immoo jalqabumarraa ka'anitoo namoonni aartii gumiilee kana keessatti guddatanii amma iddoo baay'ee gahan ni jiru. Mee ammam si fayyade achi keessatti hojjechuun akkam ture si amboo keessatti yookaan immoo jalduu keessatti barattee miti ati? Meettaroobitti baratte. Achitti akkam ture namoota baay'ee baasee gumiin sun gumiilee hedduu jira. Achi keessatti sirbeena. Sirbi kun akka waan qabaannee hin beeknu beektaa fedhii keenya akka guutumaaf guutuuf sirbeena malee. Gammaduudhumaaf. Eegaa maal fi fedhii aartii keessa keenya waan jiruuf sirbeena malee akkanatti akka hojiin aartii gahee qabu hin beeknu gas xiqqaadha waan ta'eef. Achitti gumii osoo hojjennaa baay'inni hojjenna. Ijoolleen hin jiru gumii osoo keessa bara murtaa lama baradhuudha shubbisa akka malee gosa irratti shubbisa. Ragada hin dandeessaa? Baay'ee nan danda'u. Dhugaa'edha. Ati sirbitaa inni ragada guddaa. Guyyaa tokko maal godhan beektu calalliidhaa fi agarsiisa qabna. Naannoo magaalaa Goola jedhamtu jirti. Achitti agarsiisa qabna. Keechaa filanneeti nama 8 shamara 8 fi 8 fidhannee hojiitti baafna jedhanii barsiisonni nu laalu shubbisaa jirra kaane baay'inni jirra. Yoo shubbisni kana jalqaba duraa ati kootii keessa nafasan achi kootii yuunifoormii godhee mana barumsaa as lafa godhee jira. Isaan keessa nafaana yuunifoormii kee fudhee kootii kee fudhee qaxxee qajeele. Achi maal karaa geeggaan godhee na yaaman. Dhagaa ofiin diiman deema. Ima na yaaman.
Waadhin deebi'e. Maaf deemtannaa inde kanaan makiyyee shubbisanii as keessa waan jiruuf ana maaf isa nabasta. Isaan garuu si filachuuf. Isaan dandeettiin kee waan guddaa ta'eef si irra filanneera. Waliin teenye madaalafanii aan jedhanii. Anis xiqqoo qaanee maal dhibannee isa waliin taa'e. Maaliif jalqaba kamsa kootii waan ta'e mana barumsaa suni hojii aartii dirqama immoo taa'aa durasi walisaa kan ta'u abdiin qaba. Bakka fedhiin kiyya keessa waan jiruuf. Isumarraa keetan as ga'ee ammasii warra biyya hojii aartii dubbatti hin deebi'u warra fuulduraatti walumaan kan deemu ta'a. Isarratti naasufna garuu dhimma amma isin lamaan kaastan kanarratti manni barumsaas ta'ee manneen giddugala aadaa gandarra maaliin kan jiran kun akkuma asu jette artistoota gameeyyiidhaafis kan ka'umsa ta'edha baay'ee. Nuti yaanis na yaadadha nilleen sirbu malee mana barumsaa ispeeshaalii elementarii gaafa jiru maraataa nuun jedhu jechuun. Aartiidha akkoo. Gama diraamattiin gama maalii mini miidiyaa kana sochii baay'eetu tureyyuu sochiin sun immoo namoota baay'ee hanga guddatanii of agarsiisutti hangallee biyya bakka bu'utti warreen gahan akkuma atuutti ka'umsa ta'uu ni danda'a suni. Inni akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin immoo maaltu jira ta'e mana amantaatiis warri ba'an jiru. Fakkeenyaaf sirboota afaan Amaaraa yoo fudhatte namoota baay'een an beeka jechuun mana daaqonii yeroo baratan maal muuxannoodha kunis. Namoonni karamiin akka gara beddeena isaaniitti dhufan yookaan immoo kara maalitti dhufan ka'umsi wayii jira waan hundaafuyyuu sana jechuu barbaaditan. Jajjabaachuu qaba. Ammallee manneen barnootaa garaagaraa keessatti ispeeshaalii baadiyyaa keessatti ijoolleen gumiileedhuma kana irratti hirmaatanii ta'u xiqqoo aartii isaanii iddoo itti piroomoot godhanii iddoo itti bashannananidha. Kanaafuu manneen barumsaa kam keessattiyyuu ispeeshaalii baadiyyaa keessatti gumiileen kun sirriitti jabaannee irratti hojjechuu qabna jedha. Ammoo kana kan gargaaru akka durii sana osoo hin ta'in bara 2015 kaarikulamii barumsaa keessatti dabalame performing and visual art jedhameetu dabalameera. Muuziqaa qaba, waan akka tiyaatiraa qaba. Wanni kanallee peentingii kanallee akka fakkii kanallee of keessaa qaba. Inni kun gaamma osoo yeroo san jiraate ijoollee akkana baay'ee gargaarayyuu jechuudha. Kunis amma mootummaan gara sitti deemuusaa waan tokko aartiidhaaf gumaacha laachaa akka deemu. Daa'imti tokko aartiin maal akka ta'e daa'imummaa isaatii kaasee sadarkaa elementaariitii kaasee baraa deemuun waan kana kan guddisuudha. Garanatti deebina. Sirbi kee ani itti aanu sunoo maal ture? Kan itti aanu sirba jaalaa ture. Innis wanni ture? Oodiyoodhuma ture innis? Innis oodiyoodhuma ture. Kana oodiyoo keessatti Moodeela dhabdee moo laata? Moo lookeeshinii gaariin arganne Oromiyaan bal'oodha lookeeshinii bareeda qabdi. Beeta wanti hundumaa mudata. Hanqinni gargaaraas hin jira. Akka amma kana beektaa kutannoon illee hin jiru. Bara 2005 jechuun yaanis xiqqaatee aartii galee namoota aartii nama hundaa nama baay'een beeku. Nama muraasa nama wal beeka. Oggaasan gatiin istiidiyoos gatii gadi bu'aadha. Qarshii ogeessa immoo hin argamu hin jiru. Naannoo gaafa tokko ta'eera. Osoo akka ammaa ta'e sirba lamaa sana hojjedhu ture tokkuma hojjedhee kiliibiitti hojjedhe isaan ture. Iddoo kan maati. Garuu maal gaarii hin taane amma immoo warra biyya irra deebi'ee sallee remix godhee ta'u jechuun ni danda'a. Inni sirba jaalalaati? Sirba jaalalaatiinis. Har'a jaalala dibannee baana. Inni fuula gara keetitti maal inni immoo inni maal jedha? Inni lammaffaan kun. Sirba jaalalaatiinis shawwatee illee of keessaa qaba. Walii surraan gadda barraanii warqee bu'uuf jala karaanii. Si osoo hin dandeenye qaloo tokkotti sin ilaaledha. Achiin naanna'ee bachuu galuuf. Lafa xaafii. Achiiwwan ammoo. Artiist kunas. Agaaqni ceesisuu riqicha ijaarranna. Wal argaa dhoowwanii bilbila wal gaafannaa jedhanii. Isumarratti dhaammate. Bilbila ammoo qaba yeroo Itti dhaabbate. Bilbila ammoo qaba. Maatii keessatti bakka baadiyyaatti jaalalli yeroo jiru. Jaalallee fi gaa wal jaalatanii maatiin nama daangessu sodaa jira safuu jiras akka ammaa ifa hin baane. Innaa achii booda kaanis waan godhamnaa fageenya marraan bilbila maamillee wal gaafannaa. Xalayaa barreessitee beektaa? Xalayaallee barreessira garuu. yeroo Tulluurraan qaxxaamuree awwaash gubbaacee awwaash gubbaacee inni iyyuu baay'ee aartii of danda'eedha. Xalayaa barreessuu danda'uun akkamitti akka isaan orgaanaayiz godhanii barreessan
Dubbisaa turre. Alaana meeqaa kanaa beetuudha. Dubartoonni kun baay'ee rabbi isaanii ifama isaanii fa'aa godhu malee. Sirbicha sanarraa xiqqoo jennu ati na dagachiisaa jirta laan. Walisoo amma waa'ee walisoo kaa'u immoo mucaan kun leemmanis dhufuun isaanaaf. Walisoo hin jira walisoo. Walisoo osoo hin ta'in walisoo jedhamti naannoo keenya. Walisoo walisoo miti? Walisoo miti. Ana meettaa roobii keessa ganda warqee walisoo jedhamu jira. Ani immoo beekbachuu deemaa jiran see. Bachirraa. Haa ta'u waan hundaafuu akkam jedhaa sirbichi. Waleessurraan gadda barraanii warqee buuf jira karaanii si obsuu hin danda'u qallooto kottu ta'oon alaalii. Waleessurraan gadda barraanii warqee buuf jira karaanii si obsuu hin danda'u qallooto kottu ta'oon alaalii. Waleessurraan. Waleessurraan gadda barraanii yadaa kiyyelaa gadiimaa. Waleessurraan gadda barraanii. Galaanaan daakiin imaaloo. Waleessurraan gadda barraanii. Yashaamarree biyya kooti. Waleessurraan gadda barraanii. Galaanarraa siin imaaloo. Waleessurraan gadda barraanii. Warqee buuf jira karaanii si obsuu hin danda'u qallooto kottu ta'oon alaalii. Raganni kana akkam? Raganni kana akkami? Raganichi illee shawaan keessatti beekama. Hin muddama miti raganni kana xiqqoo wanni isaa. Teempoon isaa moo suutee? Riitmii isaa shawaadhuma. Luka qaba. Luka Luka humnaa qaba luka tokko. Luka tokkoon. Lukti garuu ansalaadhitu hin muddama natti fakkaata. Kana wayii. Inni illee jira keessa. Suni kana naannootti. Akkas ture sirbichi. Baay'ee namatti tola. Siin booda gara shankooretti dhufnee turre isaan booda immoo amma immoo sirboota baay'eedhaan istiidiyoo qaba. Warra biyya albamii tokko guutuu hojjechuutu jira. Kan duraa sanis sirba lamaan duraanis isa saree haaromse hojjedhee albamii tokko guutuuf jiraara. Waa'ee amma hojjetaa jirtu gulanatti deebi'uun keenya hin hafu waan ta'eef sirbi amma yuutiib irra jiru sunoo. Shankooree. Shankooreedha mata dureensa. Shankooree. Kanaan dura madaamu golee. Har'a immoo shankooree. Taayitiliin sirbaaf kennaman garuu nama. Baay'eetu jira. Maaf shankooree jetteen? Shankooree jechuun kaa moggaasa. Hiika baay'ee qaba kuni. Garuu akkuma kootti yoo hiika nama baay'eedhaaf illee gaafii ta'a kun. Shankooree jechuun bakka shankooree illee ta'uu danda'a waan nyaatamu. Agadaadha si malaloo bareedduu. Shankooree ilaalta marki illee bareeda. Yoo nyaatu illee mi'a. Kanaaf mata duree sirba kana shankooree godhee hojjedhe sirba aadaati. Sirba aadaati. Inni garuu kan jaalalaa keessaa immoo amma xiqqoo baate. Jaalallee of keessaa qaba waan ta'eef aadaa dhaabbattee jaalallee agarsiisanii jire. Inni sirriidha. Isuma afanii hojjedhe. Irraa jennuu mee shankooree kana xiqqoo ishee. Maarree walumaan jennaa. Ijoollummaan as jaallee sirratanii see abdii koo. Onneen koo sumaaf toraati yoomna dhuftaa jaalallee koo. Kaleessa maan dubbanneeti yarra waadaa koo harcaaftee. Ofii jireenya barbaadaan ammoo eenyuuf na laattee. Bareedduun tala Oromooti sanyii abeebee tufaati. Onneen koo sumaaf toraati kootu hawwii koo dafiiti. Amorraan bariite ka jaalluurraan bariite ka meettaarraan bariite ka. Magaaleen biyyaa kayya kookoo ulfaa namiite ka kookoo ulfaa namiite ka. Finfinnee silaan jirtu Adaamaa silaan jirtu Amboo irraa ati naan dhuftu. Jalalaan na boojite maamna amii tayaamichu maamna amii tayaamichu. Qotiyyoo shankoora nyaate shankooree xiyyaaree qotiyyoo shankoora nyaate qotiyyoo shankoora nyaate shankooree xiyyaaree ta'u magaal jedhii yaleelii. Kegororri damma jala shankooree xiyyaaree kegororri damma jala kegororri damma jala yaadamma makaakoo abooreetti naareeri. Ritmi salaalee qaba miti. Ritmiin kun kan salaalee. Ritmii isa jechuufaniyyuu. Isa san. Shaboxee. Maarree ollaa miti rakkoo qaba. Ollaa waliin jirre tokkuma. Shankooreen garuu akkamitti ittaa tolu dhugaa rabbi. Qarxammaa godhu. Qarxammaa. Baay'ee bareeda dhugaa rabbi. YouTube irratti ilaaleera baay'ee ani sirbicha. Ani gaafaan isa beellamu hunda'u gaafa inni sirba oodiyoo lamaan akka hojjete
odeeffannoo diiteeliin qabu sirba sallaalee tanan yaameeyyaan sirba yuutii biratti baay'ee bareeda. Hamma inni amma jedhe kana ol immoo baay'ee bareeda. Ammaayyuu gargaarsa instrumentiin ala hammana bareedaa jechuun isaatu. Maal nuti jirra? Instrumentii caala. Ani ragadaan. Ani salka walitti kuchaa. Instrumentiin kana caalee jira. Maal ta'eedha? Ani kennaa wayin qaba. Okay. Yoo sirbuu fi yoo naasoo garaagarummaa qabu. Namoonni baay'ee isaanii gaaf naa kenna dhiyeessu komantii naa kennu. Ati yoo haasoftuu fi yoo sirbitu garaagarummaa qabda. Akkuma sirbuu adeeman yoo gaaf naa kenna. Dhugumas immoo yoo naasa'u akkuma amma gartaan kana nan muddama. Ani fudhachuudha. Garuu yoo sirbu immoo takkallee irraan goru. Kun kennaa rabbi ta'uu danda'a. Kennaa ofiitis beekanii itti deemuun waan bareedaadha. Cimitti fuuf jenna. Tokkummaa waliin na of kolchi. Tokkummaa waliin mana barumsaa tokkotti baratanii yommuu ergasii wal bartan. Tokkummaa wal barre lakki. Ergasii wal bartani. Sababuma aartii kanaaf moo sababa biraati? Sababuma aartii wal barre osoo waliin beekin bilbila walitti haasaa turre. Bilbila walitti dubbachaa turre. Akka tasaa ta'e sagantaa wayii inni sirba amma hojii kana eebbisiise. Sirba eebbisaa gubbaatti namoota irraan namni bilbila kiyya kennee fi sagantaa sana gubbaatti akkana gargaartu naan jedhee wal dubbanne sagantaa isaa gaafa ji'a tokkotti dhiyaatu walii dubbisuu qabne. Isaan booda waan jiru walii haasaa turre adeemsa illee akkamiin deemuu qabna naan jedhee nama marataanis bilbilaanii anis amma dandeettii kiyyaa itti himee gaafa sagantaa isaa wal agarre jaan waltajjii isaa wal agarre achi gubbaatti uummata baay'ee yaabinnis jalqaba sagantaa naaf feeranii waltajjii sirba lallaafaadhaanii hojjedhee innis itti gammadee uummannis itti gammadeera. Sarraa kaanii wal barree eegas hanga ammatti walumaa jirra. Tokkummaan waltajjiin hojjetaayyuu jechuun sirboota waltajjii irratti yeroo qophiin adda addaa jiru ni sirbitaayyuu. Yeroo qophiin tokko jiru yaamamtee caarraa sirbu yookaan sirba kee osoo hin ta'in sirba nama biraas ta'uu mala. Egaa iddoo tokkotti isteejii hojjedheera. Maalum jedhee inni tokkummaan ija laafaa waltajjii irratti hin ulfaatu garuu namni yeroo maal inni na duuba dhaabbatee na argamu isatu maal natti gaafata. Si fuuldura taa'ee ilaale. Anumtu yeroo si ilaalu baay'ee ammaayyuu yeroo si ilaalu ani intala kana harkisuufillee ta'uun beeku laafaa jirta. Ayi sirba isaa xiqqoo duras dhaggeeffachaan ture. Inumaayyuu amma immoo asitti dhaggeeffadha. Qubna garii wayyee dhelaa qaldii kiyya dhiiseetti. Sirba jaalalaati waan ta'eef achittan goree saniif xiqqoo hubachuurra kana. Dambalii jaalalaatiin deemee jechaa jira. Ani sinumaa sirba jaalalaa waan qopheessaa jiruuf. Achi keessa jirta. Achi keessa amma sirbooti isaa immoo dhaggeeffadhu garkiyyatti deebi'ee dafee gallakkisu qaba uummata baay'ee qaban. Sineeritiin yoolii kabajaa jiru. Walii kabajaa. Tokkummaan garuu eenyu natti fakkaachaa jira nama beeku keessaa eenyu sitti fakkaachaa jira Qiddiste. Namni eenyu fakkaata siin jedhanii beeku. Egaa namoota baay'eetu ammumallee durattumaa qabee namoota baay'een ani nama wal fakkaadhu sana argeen beeku. Oddoo akkanaatti si argeera miti naan jedhu namooti baay'een na arguu dandeessa jedhaan nama wayitu bilbilee kanaan dura obboleessa kiyya naan jedhee na rakkisaa ture. Amborraay 2007 na yaadadha. Ati maqaan kee maatii hojii walitti si buusuuf abbaan ta'e sun. Waan qoratellee qaba. Jaarsi bakka ta'e ani maalan beekaanii waan an beekuun qabu. Ati eessa jiraattaa naan jedhee ati jennaan nama akkanaati bilbila kee namarraan fudhee guyyaa baay'ee si arguuf dhufee namatti hin dubbattu calliftee darbitaa si dubbisiira guyyaa baay'ee nagaa si gaafadhullee ati yeroo naaf hin kennine naan jedhee eeshi maal si gargaaru amma kanaan jedheen si argee si faana taa'ee haasa'uuf fedha naan jedhe rakkoon hin jiru lafa hin jiran jedheeni wal beellamne hin boo'e maal taate ani yommuu inni boo'u maatii kiyya keessaa waa ta'e moo maaltu maal ta'een gara biraan deeme. Attention in ta'e booddee obboleessa kiyya tokko natti fakkaata obboleessa kiyyaati atanii nuti naan jedhe. Dhiira moo dubartiidha garoon akkana sin jedhu? Dhiira. Okay, osoo dubartii ta'e waan biraa yaadufanii hin qabee Kunis aartiidha. Sanii wal qabatee ani maatii kiyyan qoradhaan jedhee isa qofallee miti namoota baay'eedha amma magaalaa sabbataa kana keessa yeroo darbe deemee namoota baay'ee nana. Hayyee. Magaalaa sabbataa kana keessa mun deemuun nama sadii wayii irra deddeebi'anii nama biraa namanitti wal fakkaadhu sanani garuu natti dhufu.
namoonni baay'een ekeleen fakkaata naan jedhu. Saniif Biraanuu illee gaaf tokko tokko na fakkaataadha maal keenya wal fakkaatama. Biraanuun akkaataa baxxarata. Gama biraatiin wanti okay haasaa jirti. Jechuun Biraanuudhuma kana naa gaafadha yeroo hunda na rakkisa barii gaafa bilbilu obboleessa koo naan jedhu. Maarree obboleessu. Obboleessa koo jedhee gaaf tokko bilbilee wal fakkaanna barnaan jedhe. Jarri baacoo siin taphatu geessu. Wal fakkaanna barnaan jedhe. Koomedii wal fakkaanna kanan dhiyeessina bakka yeroo biraa hidheetu man cufe irratti. Ayi dhuguma garuu maal sii ta'a nama akka namni ija laafta hoo siin jedheen beeku? Ani jallaafu. Namni siin jedheen beeku? Namnis naan jedhu hin jiru xiqqoo nama waa dubbachuun dura ni dhaggeeffadha. Akka nama atamma riyaan kiyya na bukkee taa'ee yoo haasa'u akka nama isa sana bukkeen jirrettan ta'a.